إسلام كله رأي جماعة ونكير ودان في لوتا وسماتي كا ربيني ودك يا نجامي كان نجان دولش نجان ما بيشو أمام مثلا ما باسو لكن كملين ما باسو بيا ومثل كي يمي راجلو ربينو راكاسو غدان نجاي غدان مجين نجاي ورب ربي هابل سوت إذا ما ربنا هاكم فتش موتم ما أبارا ما كان ربنا راها كاس ربنا راها كاس ربنا راها كاس duraan dursee hunda dura carraa kana argachuun haasoo godhuuf maqaa uummata Oromoo maraatiin galatoomaa jechuun barbaada. Itti aansuudhaan manguddoota abbootii amantaa durboonni hawaasaa manguddoof hawwan keenya dhiiraa fi dhalaan xiqqaa fi guddaan martinuu yaamicha keenya kabajanii asirratti argamu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechuun barbaada. Hayyoota hooggantoota paartiilee siyaasaa qeerroowwanii fi qarreewwan cubbuu mootummaa gabroomsaa biyya impaayerii Itoophiyaatiin durirraa kaasee haga ammaatti maleedaa keessatti badii tokko malee gidirsaa fi balleessiidhaan hidhamanii dantaa sabichaa osoo dabarsanii hin laatin mataa ofiif aarsaa godhanii qabsoo gaggeessaa jiranillee galatoomaa jechuun barbaada. Saawota gameeyyii qabsoo sabaa hanga har'aatti irra cichanii qabsaa jiraniif akkasumas kanneen saba kanaaf dhiiga dhangalaasanii lafeetti cabsanii qaama itti hir'atanii qabsoo uummata Oromoo asiin ga'aniifillee galatoomaa jechuun barbaada. Artistoota keenya kanneen qabsoo kanaaf aarsaa ta'an hunda isaaniitu qubaaqullee isaan keessaa kan akka Mustafaa Harawwee, Eebbisaa Addunyaa, Usmaan Muusaa fi Haacaaluu Hundeessaan faan hangafarratti warra kaani. Seenaa boonsaa hojjetuun onnee uummata Oromoo keessatti sumudaa dhalootarraa dhalootatti dabru lubbuu isaanii aarsaa godhanii wareega qaalii qabsoo uummata isaaniitiif gumaachan galata isaanii waaqni Oromoo bilisummaadhaan nurra haa deebisuuf jenna. Haacaaluu Hundeessaa funyaan mootummaa gabroomsaa wayyaanee jala taa'ee osoo gidiraa fi doorsisa isaanii hin sodaatin biyya abbaa isaatti osoo hin baqatin keessa taa'uudhaan qabsoo gama maraanuu finiinsaa fi falmaa mirga dhala namaa ta'uun lubbuu isaa wareegamuuf of qopheessee qeerroodhaaf qarree waliin qoma isaa rasaasa mootummaa gabroomsaatiif laatee gootummaan onnatee onnachiisee qabsaa'aa ture. Mootummaa wayyaanee lafaan ga'ee Maqaleetti galchuuf galee leencaa baatee seenaa isaa qabsoo Oromoo keessatti qalama daabaatiin galmeesse. Jijjiirama siyaasaa bara 2018 keessatti argameef Haacaaluu Hundeessaa gumaachi inni godhe kana jedhanii himuuf jechaatu hanqata. Warreen sabaaf dhimma hin qabne ilmaan mallasaa warreen garaaf jiraatu kan qabsoo uummanni Oromoo lubbuu itti gabbaree lafee itti cabsee dhiiga itti lolaasee wayyaanee ofirraa kaasee xumura qabsoo goolabbii itti gochuuf jijjiirama dhufe butanii galma isaa osoo hin ga'in carraaqqii qabsoo yeroo dheeraa qaxara cabsanii leellistoota sirna nafxanyaatiin waliin qabsaa'ota hayyootaa fi uummata Oromoo mara diina godhatanii aarsaa hin barbaachifne yeroo kanatti nu kaffalchiisan. Jijjiirama dhufeef uummanni Oromoo qabsoof aarsaa ilmaan isaa itti wareegee osoo galatoomfamuu qabu maqa balleessii fi doorsisni ilmaan goobanaa daajeetiin irratti oofamuu jalqabu. Yeroo kana hayyoonni fi gameeyyiin sabni qabu martinuu jijjiiramni dhufee akka milkaa'uuf waliin mari'achuu fi gorsuudhaan sirreessuuf yaalanillee nama isaan dhagoo dhabanii salphisuu fi doorsisuun deebii jaraa ta'e. Yeroo kana keessatti Haacaaluu Hundeessaa akkuma mootummaa wayyaanee fuulletti falmachuun beekamu ilmaan goobanaatis fuulletti sodaa tokko malee haqa uummata Oromoo iji isaanitti himuu jalqabu. Warri gurguddaan kana quba qabu beekta. Yeroo sanallee nama dide amma akkamitti an uummata kiyyaaf qaalii beekta. Akkuma Haacaaluu mataa isaatiin jedhe Haacaaluun Oromoof qaaliidha. Ilmaan mallasaa waan sirriitti beekaniif Haacaaluu galaafatanii hayyoota kaaniin hidhatti galchuu karoorfatanii bara daree guyyaa irraa jechuun guyyaa 29 duubaa 2020 Haacaaluu ajjeesuun awwaala isaallee magaalaa Finfinnee hamma Oromiyaa dhoowwatanii awwaalcha gootaaf malu dhabee haceen yeroo lammaffaaf akka du'u taasisan. Hayyoota gameeyyii hooggantoota siyaasaa fi qaama jijjiiramaa kan ta'an martinuu maqa balleessiin
cubbuudhaan ilmaan mallasaatiin mana hidhaa keessatti gidirfamaa jiran. Haacaaluu Hundeessaa guyyaa kana yoo yaadannu seenaa bara galmee qabsoo Oromoo irratti dhiiga isaatiin barreesse nutti laate ifiif wareegame. Haacaaluu Hundeessaa qaamaan nu biraa tare malee hojiif seenaan dhumii hin qabne hojjetee hojiin isaa baraan onnee keenya keessa galma godhatteeti jiraatti. Haacaaluu Hundeessaatiif Waaqayyoon lubbuu isaa jannataa haa kennuuf. Kaayyoo ati irratti wareegamteef nuti ilmaan Oromoo galmaan ga'uuf waadaa sii seenna. Haca ilma sabaa ati hin duune kan si ajjeeseetu du'e seenaan kee baraan yaadatama. Galatoomii ilma sabaa jechuu ni barbaanna. Guyyaan uummanni Oromoo siidaa kan kee handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti dhaabu yeroo fagoo miti. Qabsaan ni fufa, qabsoon itti fufa. Galatoomaa qoree qindeessituuf warra nasa. Dura ada bahasa murah. One.
Mali Bernate. obboleeyyan kiyya nuti qaanii guddoo keessa jirra qaanii kana keessaa bahuudhaaf walitti dhufnee haa jaaramnu.